Dhaggeeffadhu. Yesuusitti amante moo namanne? Itti amanuu fi amanticha sana qabaachuun garaagaraa. Amantiin qabda moo hin qabdu? Amantiin qabdu mi? Niin qabee. Amantiin qabdu? Amantii nan amana gin amantii sanaan amantii. maal? Hin qabdu amantii. Amantiin kee irroo mi? Oromoon maal jedha beektaa Bumas? Dubbii baannowwanii jedha. Sakaraa meeqa? Ofumaaf niin danda'an jettee ammas deebitee hin danda'an. Woo mala maddanaa baasee ammas sirraa hin xumura. Waan jedhe Yesuusitti amantee. Namoonni gaafa sana Yesuus bira turanii? Goobasi waan nama yeroo san isin jenne atiin kun dabala Yesuusitti amantee ilma Oromooti. Itti amantee. Amantii ni qabda. Amantii ni qabda. Maa cufatu. Haadhi tanaa isa rakkee du'a kaasuun amma keessa deemaa laata. Bilbilaniin si'a bu'ii jedhaniin bakka kun nama saaxiltii bara. Salaamu alaikum ijoolleen islaamaatis taaptaaf godhaa kamana kan miliyoona 3 galchaame kaanis 200 galchaa goobas hojiin keessan kanuma laal hojiin keenyaas warri gubbaa. Dhiifama bilbila seenenar. I know it's okay. Yesuusitti amantee. Abumas. Yes. Abu. Abet. Bilbilan narra seenee dhiifama. Ayyee baga deebitan. Yesuus akka jedhe. Yesuus. Akkam seete beektaa? Ayyee. Isin dhaggeeffadhaa jedhame jedhe. Jadi Dhagaan jira. Gisee fixadhe naan jedhi. Namoonni amma kitaabni qulqulluun akka itti jedhe qaba. Maaliif akka jedhes qaba. Yoom akka jedhes qaba. Calluma jedheen jedhe. Namoonni yeroo sanaaf Yesuus Kiristoos wajjin turan kun kan akka Phexros fa'aa kan akka Yaaqoob fa'aa yeroo itti shakkanii yeroo itti mamantu jira. Laphee isaanii keessatti waan arge sana akkamitti harbuun waan irratti dubbate qabanne harbuun kun akkamitti gogee jedhanii ajaa'ibsiifatanii jedha. Dubbii ati amma innata akkasii jette kuniif sun tokkoyyuu miti. Harbuun kun maaliif gogee jedha. Sababiin dubbii sun itti dubbatameef addaan baasuu qabda jalqaba. Addunyaa kana irratti koo wanti tokko jalmaree sababii malee wanti dubbatame takkaayyuu hin jiru ammaatti. Ati gin gaaffiidhuma namoonni baay'een gaafatan fakkeenyaaf kottuu hidhagaa kana buddeen godhi tabba kanarraa okuftee of oolchita rabbiin ilka jalasi qabeessi oolcha ta'e biyya mootummaa kanan si kenna kanaa wajjin fakkaata gaaffiin kee. Gaaffii akkasii ta'uu hin qabu. Amantii ani qabuu fi amantii ati qabduu fi amantii Ibrahim qabu tokko miti. Ibrahim yeroo inni mucaa isaa irraa albee kaa'e atarra mucaa kee rabbiitu abjuudhaan dhufee mucaa kee naa qalii na dhiyeesse mucaa kee galtee dhiyeessuu hin dandeessa Bumaas. Ingoota amantii akkasiin qabdaadha. Rabbiitu nan barbaadee akka ati jaalala kiyya qabduun barbaadee jedhee abjuudhaan dhufee ana rabbiidhaan allaata kana siin jedhee hojii siin jedhee ingootaati Bumaas. Yoo ajaja waaqayyoon na ajaja naan godha yaa. Ajaja waaqaa ta'uu maaliin beektaa abjuudhaan amma fachaa abjuu keessa sii dhufeeti ilma kee kana yookiin mucaa kee akkasii kana qalii kinaaf ajajaa miti abjuudhaa miti quraan irratti yoo katabee ilma kee gorree jedhee hin gorraa. Hin gorraa yaa. Ati amma fixattee misittiin deebi'a. Yesuus Kiristoos namni amantii qabu jedhe moo namni natti amane jedhe kan waan an raawwadhu hunda raawwatu. Yoo amantan jedhe. Yoo natti amante namni natti amane jedhe moo namni amantii qabu jedhe. Sagalee dubbisime Maatiyus 21 irra maal jedha? Naa isaan siin jenne Yohaannis 14:12. Yohaannis 14:12 dubbisee dhaggeeffadhu. Waan wangeelin caafin naafane waan barreeffamni sirra hin jirre hin dubbatina waan barreeffame malee kana kanatti garsee wangeela. Lallabni keenya gabra biraa nama jala deema Yohaannis. Akkana dhaggeeffadhu ayyee 14 akkana jedha. Dhugumaan isiniin jedhaa jedhe. Eenyutu akkana jechuun jira? Yesuustu jedhutti. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amane jedhe. Eenyu jedhe? Yesuustu jedhe. Maal jedhe? Namni maal jedhe? Namni anatti amane jedhe. Namni natti amane. Baasii kaasime. Okay. Jalqabarraa kaasi. Yaa goobasii kana dhaggeeffadhu. Dubbiseetiin si dura dubbiseeti waan kana hunda. Sababiin maaliif hin jedhu? Sababiin maaliif jedhu? Na dhaggeeffadhu itti deebitee sababii jettaaf hin jettaaf. Waan jedhe gisee namni natti amane yoo jedhu nama gartee dhuunfaati moo is gonna apply to everyone nama hunda. Nama Yesuusitti amane laallata.
namni amanee jedhe. Yeroo namni amane individually da. Okay, ayyee. Okay, ati individually sanirraa himiti? Sirriitti. Okay, kanaafuu namni itti amane maal raawwata jedhe Yesuus Kiristoos individually si laallata amma sirraa hin haasaa jiru bakka takka hin deemin namni itti amane jedhe dabalaan Yesuus itti amane miti waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwata jedhe immoo hin jenne Yesuus. Ni raawwata ammallee raawwataa jiraan siin jedhe barnamni. Okay, dabala waan Yesuus raawwate ni raawwatta. Ni raawwadha siin jedhe. Goobas waan biraa takkanatti dubbate naa deebiste goobas san keessa Yesuus Kiristoos du'aa kaase moo kaafne? Kaase. Dabalaan du'aa kaasuu ni danda'a har'a amma? Namoonni kaasan jiru. Dabalaan kaasuus baata. Aboota namaan jenne sitti naasawu jira yaa goobasii kiyya. Ati ni kaasta har'a du'aa? Niin kaasaan jedhe. Goobas Haacaaluu nu kaase. Akka fete kaase noo? Akka itti kaase Haacaaluu kaase bakka. Allaqee. Akka itti kaasu sitti. Akka feete qottoodhaan feetu qabrii qotii feetu iyyi feetu sagadi akka feete kaasiiti Haacaaluu nu agarsiisa akka itti akkami kaaftaas hin jenne Haacaaluu kaasii nu argisiisa Haacaaluun kaasii hin jenne Haacaaluu kaasii akka itti kaastu natti nimin siin jenne akka itti akkami kaaftas hin jenne maal waan sin gaafatin nan lallabdoo kaasii nu argisiisa hin jedhe akka feetetti kaasii. Abumaas. Ni gama Haacaaluu yaa mukaasi. Let's go. Haacaaluu kaasi. Akka kee kana hin jenne siin jedhame. Akka kee kana hin jenne. Ayye nageetta iyyatis. Qabeenya kiyya dhiisee. Deem. Jireenya kiyya dhiisee. Deem. Daldala kiyya dhiisee. Akkasi deem akkanuma iyyaafna hunda siitu ijoollee dhiifama na godha. Waan kijibduu barsiisotaa fi faarfattoota kana. Amma dubartiitti aansinimee dubartiin ijji ibsaanii jirtaa? Ni jirai. Nagaan siif haa ta'u. Halloo? Siifis haa ta'u. Siifis. Goobasi. Deeguma takka xumura. Dubbii kan waan gartee lallaba keenya kana waan mata duree kan hordofu turte? Yeah, I'm here. Okay. Hordofaan ture. Okay. Tole. Wangeela biraa ni qabdaa?